Giriikitti galaana Meeditiraaniin irratti erga bidiruun namoota hedduu feetee imalaa turte tokko dhidhimteen booda namootni 79 du'anii kanneen dhibbaan lakkaa'aman bakka buuteen isaanii dhabame. Namoonni 100 ta'an ammoo lubbuun kan baraaraman yoo ta'u, namoonni kunneen bidiruun dhidhimte sanarra namootni 750 ta'an akka turan himan. Namootni balaa kanarraa hafanis magaalaa Giriik Kaalamaataa keessatti yaalamaa jiru. Firaa'ol Balaayee dabalata qabdi. Balaa qaqqabe kanaan aangoonni Giriik balaa godaantotaa isa olaanaa jechuun guyyaa gaddaa 3 labsaniiru. Bidiruun kunis godaantota qabattee Liibiyaa irraa gara Xaaliyaan imalaa akka turte himameera. Namoota bidiruu sana keessa turan keessaa irra jiraan isaanii dhiirota umriin isaanii waggaa 20 keessatti argamudha jedhameera. Hospitaala Kaalamaataa keessatti hakiima gameessa kan tahanii fi namoota balaarraa oolan yaalaa kan turan daa'imman 100 tahan akka keessa turanis himaniiru. Dr. Maanoolis Makaaris hakiima onnee yoo tahan namoonni balaa kanarraa hafan bidiruu kutaa jalaarraa ijoolleef dubartoonni akka turan natti himaniiru jedhan. Daarektarri fayyaa naannichaa Yaaniinis Karaveelis oduun balaa gaddaa kana dura dhagahamee hin beekne mudachuu akka malu akeekkachiisaniiru. Baay'inni lakkoofsa imaltoota bidiruu sanarra turanii kan dandeettii isheetiin olii fi kan heeyyamamuun ol ture jedhaniiru. Bidiruun kunis naannoo Piiloosii irraa kallattii kibba bahaatiin fageenya kiiloomeetira 80 irratti imalaa fi deeggarsa eegdota qarqara galaanaa hin barbaadnu jechuun himameera. Eegdonni qarqara galaanaa akka beeksisanitti bidiruun kun guyyaa kibxataa galgala keessa bakka qaama galaana idila addunyaa ta'e irratti mul'attee turte jedhameera. Xiyyaarri Feeronteeksii kan eejensii daangaa gamtaa Awurooppaa ta'e bidiruu kana arguu gabaaseera. Imaltoota bidiruu kanaan imalaa turan keessaa tokko jaakettii baraarsa lubbuu kaawwatanii akka hin turre eegdonni dubbataniiru. Miidiyaan mootummaa Giriik ERT'n odeeffannoo ministeera doonii eeruudhaan aangoonni itti gaafatamtoota bidiruu sana waliin irra deddeebiin bilbilaan quunnamuun deeggarsa kennuuf gaaffii dhiyeessanillee gara Xaaliyaanii imaluun alatti homaa hin barbaannu jedhamu gabaaseera. Miidiyaan biyyattii kun akka gabaasetti godaantonni kunneen guyyootaaf imalaa turuu fi kibxata waaree booda dooniin kaargoo Maaltaa nyaataa fi bishaan dhiyeessuu bidiruu kanatti dhiyaatee ture jedhameera. Roobii akka sa'aatii biyyaatti halkan keessaa sa'aatii 7:40 irratti namni tokko motorri bidiruu kanaa hojjechuu dhaabuu eegdota qarqara galaanaa Giriikitti beeksisuun himameera. Ta'us garuu osoma baay'ee hin turin bidiruun kun guutummaan guututti dhidhimuudhaaf daqiiqaawwan 10 hanga 15 qofaa itti fudhatee jedhameera. Hojiiwwan barbaachaaf lubbuu baraaruu itti fufanillee haalli qilleensaa hamaa naannicha jiru haalicha walxaxaa taasisuun himameera. Maatiin firootni isaanii jalaa badan barbaacha isaanii gara naannoo Kaalamaataa dhufaa jiru. Oromiyaa garaa keessatti haleellaan namoota nagaa irratti raawwatu waggoota dhiyoonaas itti fufee jira. Torban darbee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Amuruutti finxaaleeyyiin Amaaraa uummata nagaa irratti haleellaa banuun lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi jiraattota naannichaa saamamuu namootni BBC'n dubbisee himaniiru. Haleellaa wal fakkaatan aanaa Jaardagaa Jaartee fi Kiiramuu keessatti irra deddeebiin raawwataa ture. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaatti Daarektarri qorannoo mirga namummaa naannoo obbo Imaad Abdulfattaa miidhaa dhaqqabaa jiru irratti odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu BBC'tti himaniiru. Egaa haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu kamiyyuu bifa kamiinuu qaama kamiinuu haa raawwatamu jedhaman qabu fannoo qabnaa dhimma isaa hordofaatu jirra. Haa ta'utti garuu akkuma beekamu naannoon isaan nama hojjettoota keenya garasitti bobbaasneetu qorannoon barbaachisu godhamee waan diteelii isaa jechuu hin dandeenyu. Haa ta'utti garuu fageenyatti akkuma kanaan dura gochaa turre odeeffannoowwan barbaachisaa ta'an walitti qabuutti jirra. Walitti qabuudhaan qaamolee mootummaa garaagaraa wajjin kominikeetii gochuutu jira. Dhimma kana mootummaa wajjin walitti dhiyeenyaan hojjechaa jirtu? Qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatu qaamolee hooggansaa naannoo Oromoo wajjin dhimmoota kana irratti odeeffannoo qabnu isaan biraan kennee jira. Isaanis qubaatti dabalii irratti akka hojjetaa jiranidha. Akka koomishinii keessanitti haleellaa dabalaa dhufe kan akkamitti ilaaltu? Gahee akkamii maal gochuu dandeessu? Egaa haleellaan namoota nagaa irratti raawwatamu kun Oromiyaa keessatti yeroo dheeraadhaaf itti fufeedha. Walitti bu'iinsa deemaa jiru kana keessatti baay'inaan kan miidhamaa jiran. Egaa akka koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaatti haala aangoo fi naannoo fayyadameen irra deddeebinee mootummaa fi qaamolee garaagaraatiif walitti bu'iinsi kun karaa nagaa ta'een akka dhaabbatuu fi lammiileen nagaan bahanii galuu akka danda'an nagaa hojjetanii jechuu akka danda'an akka taasifamu irra deddeebinee kan gaafachaa turre nutis bifa garaagaraatiin irratti hojjechaa kan turre ammas irra deebinee kan jennu mootummaa fi qaamoleen biroo walitti bu'iinsa kana keessatti hirmaataa jiran namoota nagaa irratti haleellaa raawwachuu dhaabuu akkasumas walitti bu'iinsi kun furmaata waaraa akka argatu irratti hojjechuun barbaachisaadha akka ta'edha nuti irra deebinee waamicha gochuu kan barbaadu. Humni Sudaan biyya garee jeneraalota lamaatiin waraanni keessatti gaggeeffamaa jiru. Sudaanitti bulchaan godina lixa Daarfur humnoota addaa RSF jedhamuun ajjeefamuu beeksisan. Bulchaan amma ajjeefaman Kaamis Abaakar humnoota addaa fi milishoota isaaniin waltaan irratti yakka duguuggaa sanyiitiin himannaa irratti dhiyeessee ture. Firaa'ol Balaayee.
Namni kun osoo hin ajjeefamin sa'atiiwwan dura ture. Humnoonni kunneen marsariitii irratti yakka duguuggaa sanyii raawwataniiru jechuun himannaa kan irratti dhiyeessaa turan. Bulchaan iddoo Aljaniinaa jedhamutti ajjeefaman kun haleellaan haala addaatiin magaalattii keessatti babal'ataa jiraachuu akeekkachiisanii ture. Kana malees hawaasni addunyaa jidduu akka galuufillee waamicha dhiyeessaa turaniiru. Humni addaa kunis himannaa duguuggaa sanyii irratti dhiyaate kanaaf deebiin hanga ammaatti kenneen jiru. Achuma biyyattii keessatti naannoo Niyaalaa fi Zaalingee keessatti walitti bu'iinsi wal fakkaataan uumamee akka tures gabaafameera. Waraana Sudaan keessatti baatiiwwan dura uumameen hanga ammaatti lammiileen dhibbaan lakkaa'aman kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen miiliyoonaa ol ta'an ammoo bakka jireenya isaaniirraa buqqaafamaniiru. Barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees haleellaan saba bu'uureffachuun namoota nagaa irratti raawwatamu akka baay'ee isaan yaaddessu dubbataniiru. Kana malees miidhaan saala bu'uureffatee fi gudeeddiin cimee itti fufuun akka isaan gaddisiise barreessaa olaanaan kun ibsaniiru. Bulchiinsa Daarfuritti bara 2000 qabee hidhattoonni milishoota Arabaa kanneen Araba hin taane waraanuudhaaf bobba'uu isaanii hordofee naannichatti lolli irra deddeebiin gaggeeffamaa jira. Ajjechaa jaarraa 21ffaa keessatti raawwataman keessaa tokko kan ta'een haleellaa Daarfuriin lammiileen kuma hedduun lakkaa'aman ajjeefamanii kanneen miiliyoonotaan lakkaa'aman ammoo qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru.